Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jamaah. Mucaa ijoollee eessaati jedhee mucattii kana qoradheennaan yani ijoollee jimmaatti naan jette zubaalaa gatuu gadi baheetan asirratti sharaarra arge kunoo gudi sana ol deemaa natti dhufte kunoo zubaalaan isa kana kan komoman isa kana kan sodaata waraabaara inshallah mucayyo dubbadhume eessaa dhufti Jimmaadhaat eessarraa dhuftere egaa obboloota akkuma argaa jirtanii mucayyoo tanaa alatti argitee suurtee arabatuu gadi baasee jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee ijoolleen keenya asuma Dubaay kanatti yeroo baay'ee waan akkanaa kanatu mudata. Maaliif jennaanii beektanii baay'ee ulfaataadha. Yeroo kanatti obboloota koo waa tokko isiniif dhaamaa maaliif jennaan zim jettanii baawutu osoo hin taane dubartoonni asii yookiin immoo araboonni asii ofirraa nama gadi baastu jechuudha. Alatti dhugaa dubbachuuf sabrii hin qabdu ofirraa baasti. Yeroo baay'ee ijoollee yeroo nani dhugaa dubbachuuf ishee tana qofaa miti ijoollee hedduun beekaa akka ofirraa baasanii alatti itti gadi cufu jechuudha. Beektanii seeraasii hin sodaatan. Odoo seeraasii sodaatan ta'ee yookiin immoo imbaasiin biyya kana keessa sina siraata qabaatee akkana hin gootu jechuudha araboonni. Dhugaa dubbachuuf yeroo bakka beektanii yeroo mootummaan duraasanii wanumtu nuyyuu sina siraata qabaa in sodaatamu akkanatti sarratanyaan hin qocolamtu garuu namichi kun amma dubbataa hin jiru waa'ee sarratanya maaliif jennanii yaa'u biyya keenya irra mootummaan keenya waan bakka nuyi jirru quba nu qabneef natti fakkaata. Kanaaf yeroo baay'ee kan qocolamaa jiranii akkasumas immoo sarratanyaan gaafa rukutamtu gaafa ajjeefamtu namni sagalee ta'uu achumatti gaafa sa'aatii 2 daqiiqaa muraasa iyyaniitu obooddee irraafatu hin dhiisu. Isaan booda khalaas achumarraa nafi ijoollee meeqatu asitti du'e ijoollee meeqatu dhugaa dubbachuuf biyyuma arabaa kan biyyuma kana keessatti Dubaay kana keessatti lubbuudhaan darbee biiroorraan kanaafiyyuu maal jechuu barbaaditanii obboloota koo warreen ganaa biyyarraa dhuftan yoo jiraattanii gara dallaalaa hin taanerraa hin dhufina. Imbaasumarraa nu gaafa dhufan asitti dhugaa dubbachuuf seera beektanii gaafa gara seera qabeessa nuyyuu dhufan imbaasiin asii gara garteetoo nama laaltu. Hanna akkas ture yaa'u yeroo ammaa kanatti immoo amma ta'e fooyya'aatii jira isa duraanii caalaa yaa ta'u egaa dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Ijoollee baay'een akkanatti kan bo'anii daqiiqa tokko biyya kana keessatti gadi ba'anii alatti isa baay'ee tokko nama guba. Ofirraa baastee beektee namni tokko dhugaa dubbachuu fi maaliif akka ta'e hin beekanii sammuun isaanii dhakaa jechuun hin danda'amu. Ana akkasii isinin jedha amma seera haaraan ba'e yookiin immoo seera haaraan jiru ijoolleen amma dhufanii osoo waan akkasii kana haala ittiin lakkoofsa imbaasiitirree kennanii fi lakkoofsa bakka waan yeroo rakkatanitti kan ittiin bilbilatan waan akkanaa kana odoo barsiisanii gaariidha. Warreen biyya keessa teessee kunumaan ijoollee miskiin akkana ergitee assaqayyaatu osoo hin taane odoo waan akkamitti akka beektanii gaafa rakkatanii shortaatti illee bilbilatanii akkasuma imbaasiitti illee bilbilatanii lakkoofsa kana ittiin kennanii beektanii ijoollee baay'een hin qabnu malee hin qabne namoonni jedhan hin jiran. Kanaafiyyuu warroonni haaraa dhuftanii warroonni haaraa dhufan wanta akkanaa kana oduu fayyadamanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Lakkoofsota akkasii kana gaafa rakkatanii gaafa haramni ofirraa gadi baastee alatti gadi baastu bakka barbaadanitti taa'anii bilbilachuu danda'u jechuudha. Dallaalonni sunillee beektee amma mucayyoo wayiitii dallaala fiddeetii turte jechuudha. Dhiyyuma kana mucayyoo maal gooti qarshii irraa fuuteet mucayyoo kan ji'a 2 hojjetatte reefu dhufte haaraadha. Kan ji'a 2 irraa fudhatteetu mucayyoo baastee simbeekutten boosatti iddootti gattee jechuudha. Iddootti gattee dallaaltiin Itoophiyaa Habashaadha dhugaa dubbachuuf.
hanja lama qarshii irraa fudhatte ishii bakkeetti galtee biraa deemtee jechuudha. Yeroo gattee deemtu kana namni biraa itti dhufe maqaa ishii hin beekti. Niitii san dhugaa dubbachuuf amma tana kootu too fuudhi yookiin immoo hin beeku namoonni baay'een jechuudha. Ishiin dhokachuu ishiiti akka ishiititti. Kanaafuyyuu lakkoofsa gizee biiroodhaa illee baatanii lakkoofsa isaan qabachuun dirqama barbaachisaadha. Maaliif rakkina namarra gahu hin beekan. Biyya ormaa keessatti rakkina hedduutu jira. Kanaafuyyuu isin jettaniitu bilbila malee amma beektanii bilbila malee sin galchu ijoollee. Bilbila malee galchu. Kanaaf ijoolleen sun waan ta'e taate hin beeku. Haala Araboota rakkoon qabu hojii dhuftee sin jedhu dhugaa dubbachuuf. Kanaaf ijoolleen keenya bilbila yeroo dhuftan biyya keessan bilbila keessan qabattanii dhufuu dandeessu jechuudha. Bilbila keessan qabattanii yoo dhuftan asii hanga ji'a takkaa waa eenyu jettanii isaan booda wanta barbaadaniin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Biyyarraa fidatanii yoo dhuftan gaariidha. Kana kanatti nimanii waa biraa gorsu, waa biraa waa'ee nyaataaf, waa'ee akkaataa ittiin kana barsiistee keessatti. Ijoolleen asitti dhufanii asitti isin jettee as ergitee daa'imni xixiqqoo tana asitti haramni itti taphatti. Nama azaazana dhugaa dubbachuuf haalli jireenyaa biyya keenya baay'ee rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti rakkatu, asitti yoo dhufanii rakkatu. Amma mucattiin takka dhugaa dubbachuuf erga dhuftee naannoo ji'a lamaati. Ji'a lamaan tana keessatti maal gooti biirootti illee deebistu tikkeetti irraa murte bakka report keessite achitti gatte. Mucayyoon hin beektu oduma teessoo eenyuun tikkeettiin jalaa gubate. Tikkeetti lagganaa lammata echaaf ishii hin beektu, niitiif hin beektu achi keessa teessee boochii. Ijoollee baay'ee sheerna irratti godhee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen akkasitti kan jiran ni jiru. Namni hin barsiisa dhugaa dubbachuu qarshii kana hunda gubanii sanuu kan ittiin baratan qofti qarshii meeqan baratama. Kan daldaladhaa kennan qarshii meeqa waan qaban gurguranii gaafa dhufanii asitti kasaaranii deebi'an baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Waan biraa gana ani Araboonni iyyuu hin barsiifatti waa'ee nyaataa, waa'ee salaaxaa, waa'ee akkana kana kan barsiistu hojjetee jirtu. Dhugaa dubbachuuf gana haala ittiin tooftaa ittiin jalaa ba'an yoo rakkinni tokko irra ga'e akkamitti akka bilbilatan bilbila rakkoon qabu akkanumatti yoo deemte isaanuu sii bitu jedhuun achi ta'anii ofii isaaniiti. Miskiin asitti dhuftee rakkatti. Ana akkasii isiniin jedhaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ulfaataa. Waaqayyoon bara 2018 kana nuyi ijoollee miskiina akkanatti godoo Arabaa keessatti rakkattu, gola Arabaa keessatti rakkattee boosu imimmaan isaanii irraa qorsu. Maal jijjiirama qabdii miti isheen gizee hundumaa sanuma. Again dhugaa dubbachuuf waaqumti mootummaa kanarree garaan laaffiseetuma akka nuuf sirratu waan numtu hundiyyuu abdiin qaba. So waan akkasiitis niin jedha. Ijoolleen immoo yeroo baay'ee biyya kana keessatti ijoolleen dhiiraatirree dhufanii asitti dhumanii baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma dubartoonni illee akkasiidha. Geen imbaasii nama samuunii darbee beeksisa baaseetii jira beektanii. Duramma baqa ijoolleen dubbuudhaan isoo dabartee namni gaafatu hin jiru. Amma ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf ijoollee haaraa osoo hin taane kan afaan beekan namoota meeqatu biyyuma kanatti lubbuudhaan darbe. Yookiin immoo mana miikeeyyii hin qabne yookiin gaazidhaan lubbuun darbitee jedhu. Waa baay'ee waan isaan biyyi kun ijoollee keenya goote. Kanaafuu amma warreen haaraa dhuftanii yookiin immoo biyyarraa dhuftanii haala imbaasitillee waa hundumallee itti himanii osoo akkasitti sirreessanii fi gaariidha. Amma ta'ee jechuudha. Maaliif imbaasii nama beektanii akka duraatii miti beeksisa akka baasetti yoo hojiirra kan oolchu ta'ee beeksisni inni baase namoonni fakkeenyaaf dallaalarraan dhufee bootaa dhabe hojii dhabe adabbii cimaan akka itti kennamu
jedheetii beeksisa baasetii jira jechuudha. Kanumti asii akkasuma warroota dhiiraa fidanii warreen asitti rakkisanii ji'a 3-4 asitti hojii malee rakkisan akka itti gaafataman isaantu itti gaafatamaa jechuudha. Kanaafiyyuu waan kanarree hordofuu qabdu ijoolleen keessattuu Dubaay keessa jirtanii maaliif isin fayyada waan imbaasii kana Facebook isaaniitillee Telegram isaaniitillee follow gootanii hordofuun gaariidha barbaachisaadha. Biyya jirtan hin qabu jedheetiin yaada beektanii kanaafiyyuu waan akkasii kana hordoftanii nama barbaachisaa beektanii lakkoofsuma imbaasiitillee lakkoofsuma haaluma baqa tokko bichaa osoo hin taane imbaasiin lakkoofsi imbaasii baay'eedha. Kanaafiyyuu dagaagamtanii too bilbilattanii waan irra jirtan waa hunduma achi gaafa dhaqan garuu xiyyaaqeen isaaniiyyuu xiyyaaqee haddaa si gaafatu waan kaameraaf bira jiraniif jechuudha. Gin asii gaafatti bilbiltee rakkina akkanaa keessa sin qaqqaban beektanii. Innaa akkasii sin immoo rakkinni adda waan akkanaa osoo sin irra hin gahin iyyachuu dandeessu sinin jedhaa turte gaarii qabaadha.